guyyaa dhaloota ajaa'ibsiisaa isinii qabna. Akkuma argaa jirtan kana nama umrii isaa waggaa 27 tokko wajjin jirra anaa miti. Egaan sagantaa kana haala ajaa'ibsiisaa ta'een kabajuudhaaf asitti argamnee jirra. Hiriyaa keenya kabajamaa fi jaalatamaa kan hundi keessan beektan. Sarpiraayiziidha. Inni maas ilaali. Indee qoofii as dhaabadha. Umriin kiyyaan fakkaatu baalaansi gootanii keessummoonni gurguddaan illee bakka kanatti argama. Egaan umriin kuni umrii wayyaan gaafa dhuftu yookaan immoo viidiyoon fa'aa gaafa oomishamtuyyuu waggaa 30 ga'ee jira. Kun garuu 27 kabajaa fi jaalalaan as dhiyaadhume artistii keenya maqaan isaa hin dhaamu. Maqaan isaa hin dhaamu. Aboo harkadhaa. Itti barreessin. Yalla qonnaan qabuudha. Gaarii. Kapsiisa. Egaan hordoftoota fi daawwattoota keenya abbaa peejii kanallee I think mubeelatti fakkaata kan asitti argaa jirtan artist Isaaq Zaynuuti. Gaazexeessaan albala malxaxaan biloo qaxarameetiin guyyaa har'aa dhufe asii sagalee isin dabarsaa jiru asliidha. Isaaq Zaynuu guyyaa dhaloota isaa waan kabajamatti hin fakkaatu. I think guyyaa bara barnoota kiyya waggaa darba kabajaa jira. Inni ani waggaa 27 jedha kai nuti immoo mallati nuti fakkaataa jira wal nu harkaadha bataam yaa saantina nuti warri asitti argaa jirru gubbaa kana yoo laallu mallasi fakkaata hiriyaan isaa du'eera obsa hiriyaa isaati. Rifeensi kun akkuma argitan mallas ma jira jettanii garuu umriin isaa waggaa 27 jedha. Ani beeku waan akkana ta'ee fi lamaan minyam artistii Oromoo ka qabsoo biyya baheeti muuziqaa afaan Amaaraatiin ayyaan isaa qaba jettaa maal akka yaakusu. Enna artist Isaaq Zaynuu artistii reefu lafa dhufa jabaa Oromoon qabdu haa ta'uuti garuu mootu yoo akaraa kanaatu rifeensa irraa fuudhe natti fakkaata. Bataam aadinaallo yoo Turkii deemnee tirin moluuni gingilcha Habtaamuu Lamuutu hin fayyite artistii kennaan mootu Oromoo mideera 50 duuba jira. Goovendimii wayii osoo banamee fi akka moluun kun deebu abdii qabna yoo goovendimiin hin banamneef illee nuti baqattoonni Kaayiroo rifeensa tokko ofirraa buqqifnee amma Oromoonni Kaayiroo keessa jirtan artistii keenya kabajamaaf jaalatamaa kana maallaqa silaa nuti hin qabnu biyya baqaa keessa jirra hunduu dhiiraaf dubartii rifeensa tokko ofirraa buqqiftanii akka artistii keenya gumaachitan artistii qacalee reef lafaa dhufaa jiru kanatu nu jalaa mola ayee jechuudha. Bataam aadinaallo inni bakkulee inda andi doktor aadinaallo gin waan kana dawaa isaa hin baranne yaani doktorummaan kiyya ka jaalalaati. Enna asille namoota hedduu jira ijoolleen baay'ee hedduu jira warri kush miidiyaa jira warri AGM jira warri rakkatatti birrii kadhatu akka Mubaarak fa'aa jiranii reediin faanti jirti asliin faan jiranii namoota baay'ee jira kunoo tolchaan jira rifeensi tolchaatii fi ka Isaaq Zaynuu wal fakkaata jarri kun lakkuudha. Yoo mallasaa magaalaa fi mallasaa diimaa jechuun hin danda'amu. Ayimara nuti faara jechuudha warri rifeensa qabnu. Na tasbish gamana jira kaameratti mul'achuun barbaadu na fakkaate. Na እንደዛ ነው ማለፍ በቃ ጌተኛን እንዳይታይ ተስፋይ በቃ ጌተራምን እና ከዚህ ሙባረክ ለጉሎ አቺቲ ብሪ ዱኩሰታ ከረታ ማለ ነማ ሪፌንስ ራዱ በከራቹ እንደንደው ጃኢባ ኢን ለፍጡፍ ደማ ፉሎቲ እና ኩሎ ተስፋይን አልጅራ ዳይሬክት አፍታሙ ተስፋይ አልጅራ ወልማገለቲ ነሞታ ባየ ጅራቹ በርባደ ሪዮን ኢሳ ጉቱን ኢሳ አልጅራኒ ዶክተር አብዱሴን ኩሎ አልጅራ asumatu yu gammoojjiif baddaa waa'ee dekoree abduuseen ka waggaa 80 rifeensa akka ijoollee daa'imaatiitti diimesseetiniin fataa lanaa jedhaa jira. Artisti Isaaq Zaynuu mootu umrii ijoollummaa kana jechuun akkuma tolchaanuu jedhe yaada baay'isuu irraa kan ka'e yoo osoo halkanii guyyaa saba isaa kanaaf yaadu osoo walaloof yeedaloo barreessu osoo waa'ee sirbaa kana artii Oromoo kana akkamitti addunyaatti beeksisa jedhu yaadarraa rifeensa irraa dhumuun mala
الريدون موت ورا كاب دوسي كوفات تدو يا دك كمان نتي فكاتا ورا كريدي كوفات كونو يو أرجع أروبات تجاري عمري دان أرتست إساق زينو دورا رفيق تجارا غوتو دفريز دا أرتست تشيما وقاعد ميتوربان ياو غاما وقاعد جاتا ديتا بيوي واحد يسأل كذا أنجار سأنا ميجاكا برامبيتا هذا كذا واحد يسأل كذا دورتي تكو يدلي وروانا بيروما بجام كوني لو إلموتي كو كنا أنا ما عمري كي سودو ميتوربا كوراني شاله جو كوراني شال سودو أبدو سيكي عمري مي إننا مرتا ميلا أمورتا ميلا ما मैं तेरे गाँव का अमृता मिला बताते हैं याते जिरता रिफेंस के काकत या कड़ूरी ये बल्लेसा जिरतु का नर्रा गिम्मा शायो कहने थे fakkeenya nama godhate qabana fakkaata kanaaf iyyuu hin barbaadne timneerra firiiziitiin si deebifneennaan artiistiin nama guddaa fakkaachuu qaba surra waan jedheef jedhe malee hin kenninaaf nuti immoo artiistii keenyaaf rifeensa dhiigiiti waan biraayyuu yoo warri kennu beeka buleessa kudha sadi hin nyaadhuun hin dhuguun jedhe dabarsa jaalallee isaati kennan isaa qeemma duuba kana yoo kenneef tokkocha'u maaliif duuba kana rakkoo hin qabu amma keekii qorratamuudha sirba sagalee tunaadhaadha amma sagantaa keekiti daawwattoota fi hordoftoota keenya koottaa keekii nyaanna yoo keekichi qophaa'e Egaaro doktoota fi daawwattoota keenya sagantaa keekii muraati abduu seen lakkoofsa 7 yoo ta'u reediin lakkoofsa 2 isaa immootu abbaadha lakkoofsa 27 jechuudha akka jarri kun sadiin reediin 2 abduu seen 7 dhibba lamaaf 17 na akkasi amma reediin bakka lakkoofsa 2 bu'uudhaan abduu seen bakka lakkoofsa 7 buute waggaa 27ffaa artistii isaa jedhu haala kanaan kabajaa jirra sagantaa keekiti artistichi haadha manaallee qabu bakka buutuu haadha manaa taatee direetta dhuftee keekii buutullee agammaatti hin agarre keekii muramaara keekuu tagorrote Angga juti wang gario jetu saji, sama kada wang gari pe ini ya ada, amat kada muda tu hajar tu, waktu kasi kabaja wanda, baru tu dia bisa tahu, baru Facebook apa baju. artisti darbii gona muuziqaa kana sene Darbi kona macam. egaan hordoftoota fi daawwattoota keenya koomentii keessan baay'een hubataa ture waggaa 21 27 waggaa 80 jedhaa jirtu mee asirratti artisti Isaaq Zeynu warra as keessa jiruu fi warra asirraan si daawwataa jiru nama 600 ho'itti mormii kaaseera bara dhalootaa kee kuni mee ati akkamitti waggaa 27 ta'uu kee maaliin beekta tokkoffaa akkas jedhaa jira Ragana tikop duman. Ragana ni qabu duraan dursee osoo gara sanatti seenee duratti warri hiriyoottan kan warri sagantaa kana kanatti akka ni bareedu gootanii na wajjin dhamaatanii sagantaa kanaaf qopheessitan guddaa galatooma hunda keessanis ni jaalladha keenya sagantaan kun akka ni milkaa'u baay'ee dhamaaniitu jiru hedduu galatoomaan isiniin jedha itti aansee akkuma beekamu gaaffii keessanii an waggaa 27 Anak apa bagus di film macam kabati, bakalan mani nuju, cungko dah jatuh dah. Karena jangan nak kerja kani, nak kisah ni TV ni, ini mabe kama, ak Ethiopia ti kuda sagal sadde kami torba jia sadi guyap lo tu kuna lade, ak Eropa ti mo berguyap
bara 1994 ji'a 11 guyyaa 20ffaadha kanan dhalate. Baaxaam yaadaadina kutaa jaabaradha gaafa tirratti kutaa jaabaradha. Egaan hordoftoota fi daawwattoota Bubee gaafa artisti Isaaq Zeenuu dhalatu doktorri keessan kutaa jaabaratu. Kutaa jaabaratu. Liju baaxaam ixaan liju noo yaadaadina garaana nyaatu eegaleera. Umrii daa'imummaa kanaan maaltu biyyaatti baase? Mee daa'imummaa kanaan maaltu biyyaatti baase? Daa'imummaa kanaan atuu fiidee quufne filattee dibattee quufne maaltu rifeensa sirraa bitee Isaaqoo? Baaxaam noo yaadaan kun. Egaa dubbii keenya irratti as ga'uun numtinuu waan guddaadha. Guutuu Oromiyaa keessatti, guutuu biyya keessatti wanti ta'aa jiru hin beekama. Hiriyoottan kan keenya of biraa dhabneeti jirra. Nutis carraa biyyaa baqachuu argannee dhufnee as Oromiyaa xiqqoochuu ni danda'ama. Hamma kanayyuu firii taanee wajjin jiraachuu jechuun waan guddaadha. Biyya keessatti wanti akka kanaa amma hin jiru jechuudha. Namni walitti dhufee waan akkanaa kabajachuu dhiisiiti. Haalli baay'ee rakkisaadha waan ta'eef amma immoo carraa lubbuudhaan jiraachuu argannee gaafa Rabbii lubbuu nama baase malee namni waa tokko mana gochuu hin danda'u. Carraa argannee dhufnee asitti wal argine kan kanaan dura halaala wal beeknu kunoo har'a wal arginee jirra. Guyyaa dhaloota koo har'a waa lamaafan itti gammada. Inni tokko haadhuma ga'uu kootiif ittiin gammada. Isinii wal arguu kootiif ittiin gammada. Inni lammaffaan immoo icciitiidha gaafa guyyaan isaa ga'ee dubbanna jechuudha. Amma akka biyyaatti gaafa diratu ambarataa kutaa jahaati isuma dhugaatira. Isuma dhugaati sobaa miti. 94 kutaa jaha baradha. Ati amma yaa uno dhiisi kaati hasan botoli war Facebook wala koolta malee malee laga amma kutaa 4 baradha. Gizee as geettu mootu amma yoo hojii ilaallu gizee amma social media kana fayyadama irratti namni baay'een daa'ima fa'aa gowwaa fa'aa naseeyaa rifeensi kiyya kunoo guutuudha. Ati mootu daa'ima xiqqaa kana uuma rabbii kana mee akkamitti dinqisiifatta isaa? Dubbii kiyya irratti dubbii rifeensa kan kooti ko annan jaalladha baay'ee. Waggaa 2-3 geessu kan isin akkas deemu jette humna sitti waliin hojjechiisan ture. Kanuma kana ta'eeti malee sanyii keenya keessa malaaxaan hin jiru. Kan faazarii luuccaa guutuu isaati. Sanyii keessan keessa malaaxaan jiraachuu dhabuu mala garuu rifeensa kee kanarraa ka'uudhaan artistii Haftaamuu Lamuu kan biyya Kaanaadaa jiraatu yeroo baay'eedhaaf dheeraadhaaf rifeensi isaa kee kana caalaa malaaxaa ture. Haaluma namoonni baay'een bakka yeroo hundaa suuraa isaa koomentii jirti maal jedhaniin malaaxaa minaamin jedhaniif aareetiin dalagaa biyya faranjii the time is gold jansan dhiise akka turkii deemeetiin rifeensi isaa gorateetiin deebi'ee agarree artistii Oromooti hangafa keeti umrilleen gara artistiitti illee isarratti ilaallattee atiin gara turkii kana deemuu niyyaa qabdama furratti. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan gaaffii bareedaadha kuni. Ani akkuma beekamu artistiidha yoo nuuf hin jechuu baadhe illee amma ta'e nayyaalaa jira hojii aartii keessan jira. Hojii aartii yeroo hin jedhu muuziqaa qofaan osoo hin taane fiilmiin diraamaawwan adda addaa jira. Yeroo kana keessatti namni tokko aktara ta'uudhaaf qaamni isaa guutuu ta'uu danda'u qaba. Malaaxaan kaaraakteriin sii kennamu hin dhabamu. Garuu osoo rifeensi guutuu ta'eeti fiilmii yeroo hojjechuudhaa taatu tiyaatira adda addaa yeroo hojjechuudhaa taatu rifeensi kan kee yookaan qaamni ati qabdu osoo guutuu ta'e baay'ee filatamaa. An garuu malaaxaa kannaan jaalladhaa waan addaas fadhu natti fakkaatu. Ayyee baay'ee galatoomii dhumarratti guyyaa kana sababeeffachuudhaan wanni dhaammattan yoo jiraate keessummoonni keellee ta'aa jiran waan ta'eef. Egaa akkuma jalqaba jedhe sagantaan kun akka inni milkaa'u mana Mubaarak Musammaatti kan nuti kabajne jechuudha. Manni mana barakaa haa ta'u isinis immoo sagantaan kun akka inni milkaa'uuf baay'ee dadhabaa turtanii guddaan isin galateeffadha. Mubaarakiin eebbisuun hin barbaachisu nu gurbaan gurbaa barakaati guyyaan jaartii jijjiira nu eebbisi malee warra fageenya irraa dhufe. Aye du. Mana kortaate. Timu aye. Aye. Guyyaa kee donis irraa kana dhoomu hin jiru. Egaan hordoftoota fi daawwattoota keenya artisticha afaan gogeera namoonni baay'een immoo tuukee kan nyaatuuf diggisii guyyaa kanaa nyaatanii dhuguuf afaan bananii taa'aa jiru capparuuf taa'aa jiru. Ani kun sagaleen beektan jedhee yaada xiqqoo dibka kan qabe asliidha gurbaa gurraacha kan keessaa isaa sagal fakkaatu sani.
turtii amma ammaatti nu waliin turtaniif baay'ee isin galatoomfannaa shamarran kennallee asii warri fagoo jiranillee kolfaa jiru haasa kiyya kanatti warri mana keessa jiranillee kolfaa jiru haasawni kiyya kun nama hedduuf hin ta'u hin beeka sagantichi itti fufa isin immoo hamma dhumaatitti gara koomentii kanaa fi onnee ol darbuutiin nu waliin caffara nummootu warri as guyyaa aartistii keenyatti irratti argame keeka nyaachuudhaan dhangaa garaagaraa qophaa'e nyaachuudhaan dhuguudhaan caffaraa bullaa isinillee koomentii jala girjechaa bulaa isinin jenna warra bara baran waggaa keessan silaa namni keenya baay'ee bara dhalate hin beeku warri beeku carra qabeessa irreedduun amma nama keenya baadiyyaa kanatti dhalatanii warri baadiyyaa bara akka isan dhalate namaa jira malee guyyaa dhalootaa namatti himu kanuma baadiyyaatti dhalate ani warra magaalaatu fin jedha kanaaf warri abbaan keessan haati keessan madrasaa baratteetiniin akka carraa ta'ee mali masalah timirti baratanii bara dhaloota keessanii isinitti man kabajadhaa isiniin jenna yeroo gaarii nuuf qabaadhaa ani sagantaa kiyya fixadheera amma yoomiyaati yaa abbaa peejii kana sagantaa suuratti baay walitti deebina caffara ashaban gadaa'oo manaaman artistii keenya egaan daawwattoota keenya guyyaa hadhaa waggaa 27ffaa obboleessa keenya artistii Isaaq Zeenuu kabajuutti argamna. Bagan sini daladhe. Karree bira taataa tolchatu hordoftoota diinati. Hordoftoota keeti kaisaati. waggaa meeqa akka ta'e nagarra hundi immoo waggaan kan akkuma beekamu inni kun lama biratti immoo dabalaa fi garuu kiraankiin isin goone kiraankiin uummanni baay'ee waggaa jedhamu biyya chaayinaa ta'uu hin beekani namoonni doktora keenya kana doktorummaa isaa raggaasisu maal milikkata wayin goone jedhanii oromoonni biyya kana waggaa 27 akka bara suuraa maqaa irratti nama waggaa 27 biyya chaayinaatti baradhe ragaa qabatamaa doktoreetii naa inni marka waggaa chaayinaatti baradhe chaayinaatti kun Chingichongitti baradhe artistii mootuu kabajamaaf keessummaa kabajaa goonee keessa naa bataam nama wandaachuutu waan hanga ammaatti kiraankiin waliin taatanii isinii jedha ani isiniin qalladee ala kiraankiin godhanii malee Kiraanki taataniirtuu warri mana kana keessa jirtaniif daawwattoonni isaanii akkam nu gaafatammoonni keessanuu kiraanki taatanii jirtu kuni waggaa 27ffaan kan yuunivarsiitii biyya chaayinaa Chingichong irraa kan PhD'tti fudhadhe baay'een isin jaaladha ammallee kana daran akka isinii hojjedhe saba kiyya kana boonsu uummata kiyya abdiin qaba yoo danda'a yoo umrii dhandhe ammallee waggaa 170 isinii barachuun barbaada kana itti dabale ciao abbaa irree yoo taatan akka abbaan irree jabaan kabalee boochana walani guyyaa keenya fudhate kana takkan jettan guyyaa keenya fudhate ba maagoon abbaa humnaati waan doktorri kaayiroo keessatti mootummaa ta'anii humna suuraan kakkaanu suuraa kaa qottatti ni kaa bakka sagantaa jalla suuraa kaasin nan leebisii waraaba animo dabi kamalu duraaf tatimu kalakabulu zileedhaan mul'ata mul'anna kaameraan meeshasin namni footoo kaasu dhufee kakoo xiqqeessuu qabala Nor namni footoo kaasu ciisuu qaba kakoo xiqqeessu warabbal qaba wayne argumasi Nada, seni rabu. doktora nuyi jecha waggaa 27 biyya chaayinaatti barataa ture walakkaa irratti argama qoy kanan kaanis jirama kaiga
Tolcha tolcha. Inde bi bannaati. Kacarraate ande boto jira. Kasi yalla after hoji. Kota dese. Kadi de dabo ngene. Kasaro ya ora bahar. La cosa muy de campo, papá. Yalla tukura diga tukura. Abba uya lo isi de kabra. Vale, la cara te toca. Sí que toca. Kalas. Koy Tarbata mi lama faqedi. kangoy. Ya mi lama tera bara. After udin balarda. Hello, أهل الصورة. Ala sura. Yalla yalla ina. Ek noji ko barwata hai. Siwa jingo bar bara. Kabalte tu se jingo. Mel gudu. Semi si ko gudi. Kanera. Wani gari nama isi male jedu. Katani itu. Ahlan. Amma keki isini mumurre. Boccokatani. Haye hordoftoota keenya egaa isin fageenya jirtu waan ta'eef sagantaa keekii nyaachuuti nu waliin nyaannu akka hin jenne ansiniif hin nyaadha hordoftoonni koo bakka keessa isiniif hin nyaadha keekii nyaanne kaane walitti deebinaa maaliif yoo jettanii fageenya teessanii Ready surakas. Suuraa kulo isa bira. fageenya teessanii kan daawwataa ooltanii galatoomaa ulfaadha hundumti keessanii iyyuu sheer godha. Kubee sirreessaa deddeena bakka dhalattee jiranii bakka dhalattee. Hombrado. Kubee tokko itti hanqisa. Keera, suura bareedaa siin gaha. Bakka dhalteedha. Fide. Aflaa takka. Isaan soddomii lama darbee abdii keetachuu maal ta'e abdii maalaati gaafa isaa inni nurte mootummaa. Idame torba sandi biyya bakka dhalteedha. Keekina muramu. Keekii Waslaata abdii keetachuu maal goota isaati onlaayinii irraati. Oh, Keekii numuraati nyaanna endunnaa. Baay'ee mubarak faa beela heduu eega. fakkii bombeedhaan. Garaan dhaan. Inni kun reedii Adam jedhama. kanat kamera dua daawwatee tuma. Habiibii kiyyanni. Habibi. Kun immoo tu as jedhee. Gaardii kiyya na eega qal'ina san laaltan malee colleedha gurbaan beekte. Murtee keessa baati. Gurbattiin akka marfeetti Murtee seentee. keessa baati. Akka Lilmoo taatee seentee arba taatee baate. arba taatee baate akkasii gurbaa seenaa isaa dhageenyeerra. Seenaa kiyya cimaa baay'ee. Akka taasisan. Reedii fi Abduseen garaana nyaatan. Guyyaa dhalootaa beeku. Abdii keetachuu jedhama. Guyyaa dhalootaa beeku. Reedii fi Abduseen garaana nyaatanii. Atuu karaana nyaatisaa karaa Abdii keetachuu mana ari'atame. maslaatta. Mana ari'atame moo. Mana ari'ameeti. Itoophiyaatti gaafa warri mana ari'atu beekta. Barandaa turta. Hayyee hordoftoota keenya gara qophii nyaataaf dhugaatiitti deemaa jirra. Walitti deebinaa nu eegaa isiniin jenna. Maasalaama. Nyaata